warra guyyaa takka beelan beeknetu achi taa'ee ummata beelatti galcha. Warra dhugaa guyyaa takka miilan biyya kana keessa hin deemnetu abidda biyya kanatti qabsiisa. Abiddoo qabatu maal akka ta'u hin beeku. Ijoolleen isaas hin jirtu. Maatiin isaas hin jiru. Warri achi maraatu kun taaksii oofaa, kun paarkingii hojjetaa, kun maal hojjetaa jirti. Biyyan beeku. Ani daaspooraa hamma danda'utti mari'achiisetan jira. 90% biyyan beeku. Biyya dun beekin maraata. Poolitikanyaa namni jedhamu kun immoo biyyan beeku. Warri nu abaaru kunis biyyan beeku. Kanaaf abaarsa cinaatti dhiisnu jaalala biyya keenyaaf haa kenninu. Wanni achi hiikamuu qaba. Rakkootu jireenya immoo karaa nagaatiif karaa nagaa duwwaadhaan yaa sirreessu. Amma achi duuti nu keessaa hafu. Amma achi ol balleessu nu keessaa hafu. Ammaan booda nagaatti haa baanu. Tanan jedhu kan